Tole akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota ani Yaaqoobiin jedhama. Leemuutii birraa akkam jirtu nageenyi badhaadhaa hundi keessan naguma maal hojjettu akkam jiruuf jireenyi isiniin jedha. Har'a wanta addaa tokko qabadhee dhufeera. Ijoolleen giddu galeessa kanatti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo utuu barree nutti tolaa jedhanii kan natti himaa turan baay'een isaanii jiru. Kanaaf ijoollee kana bira deemee afaan Oromoo akkaataa itti baratamu itti himuuf xiqqoo baay'ee waan rakkisaa ta'eef sabaaf sablammoonni hedduunis biyya kana keessatti afaan Oromoo baruudhaaf akka fedha qabaatan gamanumaan isinitti himuu barbaada. Kanaaf afaan Oromoo amma danda'ame tokko bifa karaa ittiin hunda bira ol ga'uun isiniif sheer gochuu barbaada. Utuma Oromiffa beennu baay'een keenya yeroo baay'ee FB telegiraama adda addaa irratti yeroo olii barreessinu yookaan yeroo poost goonu barreeffamni keenya baay'een isaa baay'ee kan namatti toluudhaa fi baay'ee kan nama jibbisiisuudha. Baay'een isaa dhugaa dubbachuuf yookiin baay'ee namatti hin tolu. Kanaaf har'a akkamittiin namoota afaan Oromoo hin beekne akkamittiin eessarraa akka jalqabamuu balu jalqabaa kaasee ibsuu fi barbaada. Kanaaf yuutuubii kana kan hordofaa jirtan like, share, subscribe gochuudhaan akka nuti dhaabattan gamanumaan ergaa koo isinii dabarsa. Like, share gootanii ol biraa yoo geessan namoota baay'ee bira ga'ee ergaan kun darbee namoota baay'ee bira ga'uu qaba. የኔ ጓደኞች የነበሩት በአማርኛ ቋንቋ በዚህ ላይ አንድ ሁለት ነገሮች ሊል ተገድያለሁ። ሊል እኔ የምለው አፋን ኦሮሞ በቀላል ማወቅ የምትፈልጉ ፍላጎት ያላችሁ አውቃለሁ። ለእናንተስ ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ በጣም ለሙት ቲዩብ ከተከታተላችሁ ጥሩ ውጤታማ ትሆናላችሁ ብዬ ነው የምገምተው። ተስፋስ አለው። ይሄ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ዩቱብ መከታተል አለባችሁ። በዚህ እንትን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አሁን ተከታተሉ። ይሄ እንደሚታዩት በዚህ ላይ ነው እንትን የምንለው በዚህ ላይ ማለት ነው። ከናፍ ዋኑ የጎቹ ቀምኑ አፋን ኦሮሞ ላፍኔ በሬሱዳፍ ዱብሱዳፍ ጀልቀባ ቡረ ጉዳን ማል ቤቁ ቀምኑ ከናፍ ዩ በፈሰል ባዳል አፋን ኦሮሞ በፈሰል ባዳል ማና ኬኛ ተኝ ዩቲዩብ ኬኛ በረነ በፈሰል ባዳል ማልጎቹ ቀምና በፈሰል ባቴን ማልጎቹ ቀምና ጥሙሩ ደንደኛ ነው በፈሰል ባቴን ከናፍ አኒ ራጀል ቀምና አፋን ኦሮሞ ቁቤ አራጀል ቀምና kun ada itani bada itani chada itani dada itani eda itani fada no bach nordo fajir tu jede mani gade a ba cha da e fa kumaini qubee guddaa jedhama. Afaan Oromoo keessatti qubee guddaa. Maaliif nu gargaara? Amma fakkeenyaaf maqaa namaa jalqaba waamuudhaaf maqaa manneenii maqaa
jiranii tokko jalqaba barreessuudhaaf maaliin jalqabna? Qubee guddaadhaan jalqabna. Jalqaba erga qubee guddaadhaan jalqabne achiin booda immoo qubee xiqqoo itti fufnaa jechuudha. Har'a maal ilaallaa? Qubee guddaa. Qubee guddaa maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Amma faarra ga'een jira. Akkuma agartan kana faarra ga'een jira. Kanaaf iyyuu ammas maal gochuun qaba? Faatti kanaanee dhufu gaa inni immoo kana fakkaatadha. Kana fakkaata. Gaan kana fakkaata. Ittaanee haa. Ittaanee ii. Ittaanee jaa. Ittaanee kaa. Ittaanee laa. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la. Mee al tokko sirriitti ilaala. Irraan deebi'a. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la. Na hubachaa jirtu jedhee mayyaadha. Ittumne kaatti fufnee maatu jira? Ma. Na. Hubadhaa qubee nu barreessaa jirru kun qubee maaliiti? Qubee guddaa. Qubee afaan Oromoo keessaa qubee isa guddaa. Ittaanee o. Ittaanee pa. Ittaanee qaa. Ittaanee raa. Ittaanee saa. Ammas walumaan dubbifnaa jechuudha. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa. Amma maalitti ilaalle? Amma saatti ilaallee jirra jechuudha. Ittaanee ammas maanni saa taa u va wa ta ya za. Qubeen kuni qubee afaan Oromoo isa guddaa jechuudha. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa ta u va wa ta ya za. Qubeen kun meeqa ta'u? Waliin lakkoofna. Qubeen kun 26 ta'uu qaba. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Meeqa ta'e? Qubee 26 guutuu qabaa jechuudha. Kanaaf gaafa barreessinu afaan Oromoo jalqaba qubee guddaarraa kan. Har'a maal ilaallan siin jedhee qubee guddaa afaan Oromoo keessa jiran asirraa kaasnee ilaaluun nurra jiraatee jira jechuudha. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu ijoolleen
yeroo darbe na gaafachaa turtanii akkamittiin baruu dandeenya baruudhaaf fedha qabnaa jettanii dubbachaa turtanii bifa salphaadhaan bifa kanaan karaa yuutuubii dhufee jira waan ta'eef gara fuulduraatti immoo karaa bilaakboordiidhaan barsiisuullee itti fufna sababa ta'eef akkamitti akka maaliif akka qubeen kun nu fayyadu beekuun irra jiraata maal akka isheen taate qubeen ishee maal akka taate namoonni ijoollee isaanii mana barnootaatti hin ergin jirtan ganaa erguuf karoora qabdan yuutuubii chaanaalii keenya kana subscribe share like gochuudhaan nu bira dhaabattanii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa galanni keessan baay'ee guddaadhaa ulfaadhaa obsa keessaniif guddaa galatoomaa torban wanta biraan amma walitti dhiyaannutti nagayaan nu tura adaraa maatiin lamuu tiubii karaa Yaaqoob Bantiin isin darbu kana like share subscribe gochuudhaan chaanaalii kana tumsaa afaan Oromoo barsiisuudhaaf ammallee borillee boodatti hin deebinu namoonni qubee guutanii barreessan yeroo baay'ee qubee namatti hin tolle barreessan illee kanarraa baratanii akka isaan qubee gaarii barreessan abdiin qaba itti namana baay'ee kanaaf adaraa keessan like share gochuu hin dagatinaa guddaa galatoomaa waan biraadhaan mata duree biraadhaan morti deebinutti nagaan nu turaan hawwa kooti.